Ministeerri barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa hojiin jijjiirama damee barnootaa irratti eegalaman abdii guddaa kan namaaf kennan ta'uu beeksisan. Yaa'iin barnootaa 32ffaan magaalaa Jijjigaatti gaggeeffamaa ture xumurameera. Yaa'icha irratti dhimmi barnootaa ajandaa ijoo ta'ee ture. Marii bal'aanis taasifameera. Murtoowwan damee barnootaa guddisuuf gargaaranis darbaniiru. Ibsis waliin ba'eera. Ministeerri barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa waltajjichi galteewwan hedduun kan irraa argamanii fi guddina damichaafis ejjennoon waliin kan itti qabamedha jedhan. ትምህርት ጉባኤ ለኔ የሰጠኝ ከብዙዎቻችሁ የሰማሁት ያየናቸው ተሞክሮች የሚነግሩኝ Yaa'i barnoota kanarraa jalqabbiiwwan jiran hubadheera. Ifa arguu eegalleerra karoorri qabnus kan bira ga'amudha. Gaafa kana xumurru ammoo akka biyyatti dhimmoota gurguddaa qabannee jirra waan ta'eef dhaloota bu'aa ba'ii dandamatu horannee yoo dabarre ijoollee keenyaaf namoota yaaddeessoo hin taanu. Yaa'i kanarratti abdii gaarii kanan arge. Hojiin damee barnootaa irratti mul'achaa jiru abdiin gara fuulduraa Itoophiyaa ifa akka ta'ee fi ijaarsa dhalootaafis bu'uura cimaa ta'uu dubbatan. እኔ በጣም ሆፕፉል ነኝ። I'm really hopeful. አንደኛ በማህበረሰባችን ዘንድ የተወሰነ ተስፋ መጥቷል። Tokkoffaa hawaasa keessatti abdii gaariin dhufeera. Akka ammaa jalqabnetti rakkoo jiru furaa yoo deemne biyyattiin gara fuulduratti abdachiistuu taati. Seektarri barnootaa egeree dhalootaa fi biyyaaf hojiin hojjechaa jiran fuulduratti waan ta'uuf agarsiistuudha. Hirmaattonni yaa'ichaas fooyya'insa sirna barnootaa irraa galtee gaariin argameera jedhan. ይህ ጉባኤ በዋናነት በተለይም የትምህርት ስብራት Yaa'iin kun irra jireessaan keessumaa cabiinsa barnootaa irratti ka'umsi isaa maali? Akkamitti fooyyessuu dandeenya? Dhimma jedhu irratti xiyyeeffannee mari'anne. Akkasumas rakkoo odeeffannoo sirrii argachuu irra jirus akkaataa furuun danda'amu irratti mari'anneerra. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf ga'een tokko keenya maal ta'uu akka qabus ilaalleerra. የትምህርት ስራ ብዙ አካላቶች ይገቡበታል ወይም ደግሞ ተሳታፊ ናቸው. Hojii barnoota keessa qaamoleen hedduun seenu yookaan ammoo hirmaattota ta'u. Qaamolee kan ammoo walitti fidanii mariisisuuf waltajjiin kun gahee guddaa qaba. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hundinuu gahee isaa akka bahus waliigaltee irra gahuu isaanii ibsaniiru.